فعلا انها عرفت تراضي بطريقتها. يلا يلا عيدي 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 قولي يلا يلا. والله ممتازة دي. يلا جربي مرة ثانية. أنا جالس أقول لهم إذا كان الطفل زعلان كيف تراضونه؟ تخلونه ما يبكي؟ قالوا نهزه ونغني عليه. يا سلام. لا رضا، أما هذه الطفل اللي معها رضا، أما ذي لا والله. والله شكرا شكرا. الشرورو 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 رافين بويني زاروتي يا رافي رافي ويني برسني إن أنت كان جرون أكنت سوسو بربدون أو نامي 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 يلا 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 أو جدو كان الروان بيكنشي أنا جيني كان جرون أنت ما لرجع جرا maaluma argaa jirra sinin jedhe dhugaa waaqayyo. Egaa shamarka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa wantoonni na gaddisiisu yoo jiraate jechuudha. Ana jechuudha ijoollee keenya biyya keessatti amma biyyarraa dhufaa jiran gadi qabummaa namaa gadi ta'ummaa barsiisaa jiru jechuudha. Hojii barsiisuun isaanii sirrii ta'etti garuu ilaalchi tokko tokko kan isaan barsiisan uumaa natti hin tolle. Ijoolleen asoo gaansirii miidhama guddaa. Madaamonni kana arganiit ijoolleen gaafa as geechi mataa irratti gadi fincoofti jechuudha. Dhugaan gaafan biyyaa ba'u barumsa siin baranne waa tokkos homaa odoon beekinan biyyaa ba'e. Gizee san garuu kabajaan madaamonni namaa qaban waa hunduu waa baay'eetu jira jechuudha. Amma garuu ijoolleen amma dhufan waan baay'ee garaa nama nyaatanii asumarraa viidiyoo kanarraa dubbachuu kanan dhufe daa'ima haala kana biyya kanatti maalitti beekanii daa'ima sossobu jaanjoowwan tunniin cufaa akkanatti daa'ima sossobu xuunxoo achitti kennanii saniin booda hidhanii achi ofirraa fageechanii rafsiisu malee daa'ima akkanatti sossobuu hin beeku arabdoon wayne saniinuu harkatti hammachuumu luka isaanii diriirsanii boraatii yookaan makaddaa irra godhanii luka sochoosanii faa raffisu malee wanna akkanaa kana hin beekanii jechuudha. Nuti aadaan keenya dhugaa aadaa bareedaa qabnaa gizee daa'imman raffisnu haalli biyyatti nu daa'imman raffisnu waa baay'eedhaan bareedna jechuudha. Wantumti nurraa bushaa'u hin jiru garuu immoo gaafa biyyaa dhufan haala kanaan biyyarraa fidu mee hundi keessanuu jechuudha irra deddeebi'an isaas keessatti argitan kanatu isin eeggata obboleewwan keenya baay'een viidiyoo akkanaa kana yeroo argitan isinis gaafa dhuftan isa kana hojjettu laal akkaataa jarrachirraa achitti isin barsiisan sana doontan hixifiisan kan ta'e barattu asitti hojjettu siqaayaa nyaattu dhugaa siqaayii irra guddina biyya arabaa hojii miti kan nu miidhu hojii hojjechuu miti afaan siraatan nama afaan sirriitti beeku afaan oduu barsiisanii afaan baratanii oduu dhufanii ijoolleen keenya akkasumas mana sanitti yoo galan dalagaa yoo kan baay'atu ta'e ijoolleen mana sanitti kan baay'atoo ta'e mana hojiin ulfaatutti sarraatinyaa lama akkas godhuudha. Amma saudii kana keessatti naanteen wanni na gaddisiisee yeroo tokko na aarsee waa'ee biyya kanaa mirir na godhu maalidha hoo jettan tokkoffaa irratti dadhabbii keessiif hin beekamu baay'ee mannoota. Keessattuu namoonni tokko mana xiqqoo yoo isaan ga'ee manni kun xiqqishuudha hojii mana kanatti hojii baay'ee hin qabu firiidha wanti hundumtuu gaariidha jedhanii kan yaadan jiru jechuudha. Haa ta'utii garuu musiibni mana xiqqoo san keessa jiru musiiba isinitti fakkaatina dhugaan isiniin jedha. Baay'ee ulfaata jechuudha. Dalagaan mana xiqqoo keessa jiru in hojjettaa hojiin keessaan dhumatu. Hojiillee ofitti immoo iddoo teechee boqottu hin qabdu jechuudha. Asumatti waan baay'een argaman tala mana haadha namitti tanaa hojjettu jechuudha. Hojiin mana sanii anaana sodaachisa jechuudha. Osin hin jedhu amma jimaata fi kamisa dhugaa ijoollee yoo sabasabamanii unkaan ishii dhiisaati anaayyuu ana mataa kiyyaayyuu na sodaachisa jechuudha hojiin mana sanii. Maal jetti namitti hin tiyya gizee tokko nagarrama jechuudha. Mana haadhatiyyaa hojiin hin jiru dalagaan hin jiru sarraatanyaan achi jirtu teecheetuma gaaf tokko ijoolleen kushiinaa keessatti gubdee assaqaayyaa teennaan ofirraa chaf goote achi gadi baafte eebanne ka daa'imman rukutte amala addisii baafte sarraatanyaan akkamitti ijoollee teenya rukutte yoo jedhamatumarraan ba'an jechuudha micayyoo.
Kanaaf isiniin jedhu ijoolleen isaanii baay'ee baalageedha. Ijoollee mana akka ijoolleen mana akka jirtanis kamisaa fi jimaata isinitti dhufan akkasumas yeroo ijoolleen mana daa'imman jiran daa'imti isaanii baay'attee fi miti lamaa fi takkittiinuu nama guddee jechuudha. Takkittiinuu 100 ol namatti taate. Innaa hordoftoota kiyya kanaan jechuu barbaadu yeroo tokko wanta goonuu fi wanti isaan amma ijoollee kana haala kanaan barsiisanii hojii madaamitti ergine haa jennu kaa. Mirgaaf dirqama ijoollee tana dirqama bichaa barsiisu malee yeroo hundumaa mirgi isaanii maal akka ta'e fakkeenyaaf mirga boqonnaa argachuu guyyaatti sa'aatii 2 fakkeenyaaf namni tokko sa'aatii 6 halkan keessa sa'aatii 6 boroo sa'a 6tti ka'ee osoo boqonnaa tokko hin argatiin halkan keessa aga sa'aatii 1tti hojjechuu hin danda'u. Kan akka Itoophiyaa aga sa'a 7 akka Itoophiyaatti halkan keessa sa'a 12tti ka'ee halkan keessa aga sa'aatii 7tti hojjechuu namni tokko sibiilaa miti hin danda'u. Inna guyyaa sa'aatii nagana sa'aatii boqonnaa keetti waan ta'eef madaamillee siyaamtu kutaa keetti galtee feetu shaaworii galtaa feetu rafta jedhanii maaf hin barsiifne mirgaaf dirqamallee jechuudha. Yeroo hundumaa jechuudha imbaasonni Itoophiyaa kaniin na aarsan maalidha gizee hundumaa dirqama bichaa barsiisu ijoollee jechuudha. Mirgallee itti himuudha. Madaamonnillee mirga sarraatinyaan takka qabdu beekuu qabdi. Maaliif jennaan guyyaatti sa'aatii 2 boqonnaan akka ishee barbaachisu kutaa ishee galtee feetu raftee feetu dhiibtee hojiin biyya arabaa akka Itoophiyaa sanii miti manaa gadi ba'uun hin jiru mana keessatti affanamanii baay'ee ulfaata waan ta'eef namni kutaa ofiitti galee bayyanachuutu irra jira. Madaamni takka waan akkasii sanuu hin beektu ijoolleen akkuma gadi taa'an kan hin barbaannetu jira halkan guutuu akkuma dhaabbatanitti kan jirtu jira. Akkasumas immoo jiini yoo gahe mindaa isaaniitti irratti mirga akka qabanii fi madaamni takka gaafa jiini gahe siraatan mindaa ishee akka kennituuf akka guyyaa ittiin qaxarre waan kana fa'aa jechuudha barsiisuu qabu turan. Garuu isaan immoo waan kana hin barsiisanii maaliif akka hin barsiifneef immoo hin beeku jechuudha. Inni galee miti hin beeku. Inni kun anaaf gaafidha yeroo baay'ee nan arga viidiyoo akkana nan arga dirqama malee mirga isaan barsiisan argee hin beeku jechuudha. Mee sheer godhaati yoo minaalbaata kan dhagaan ta'e warroonni ejensii kun silaa hin dhagaan isinis sheeriin gootan rakkoon kana bara namoonni waan akkanaa irratti sagalee odoo saraatinyaan hojjettu mana madaamii hundi walii galanii tokkoffaan mindaan nuti argachaa jiru nuuf hin taane yookaan biyya kana nurraa cufanii biyya arabaa jedhamu kana nurraa cufanii Itoophiyaatti maaliif ji'aan 5,000 hin arganne dhugaa hojii lafa hin taa'in dalagaa yaa argamu malee hojii yaa argamu malee asitti kan ji'aan 60,000 50,000 argatanir Itoophiyaatti 10,000 15,000 argattee kaampaanii waanuma hojii salphoo odoo jiraatee hojjetanii biyya ofiitti wayya jechuudha. Wanti hunduu biyya ofiitti kabajamta gizee hojiillee hojjettu biyya ofiitti kabajamu yookaan immoo asitti mindaan keenya nu kabajamee gizee nu kennamu kabajaadhaan gizee nu dabalan kabajaadhaan amma madaamonni takka waa'ee mindaa daballiifaa waggaa 2 bira hojjette mindaa si dabaluu kan fedhii hin qabnetu jira. Madaamota akkasii kallii walli biraa kutaa galaati iddoo jijjiirradhaa dhugaa siniin jedhaan mana tokkotti shaminaa sijammar mana tokko taa'aa ba'uun gowwummaadhamma maaliif madaamonni nu jaalatti jechuun takka minaalbaata keechaa ta'e malee hundi akkasii miti jechuudha. Aguma turaa deeman amala addisii namatti argisiisaa deemu waan ta'eef jarra gizee sim jennee teenyu kana waan biyya hin qabne waan nama hin qabne waan bakka itti hidhannu hin qabne itti fakkaata jechuudha jaratti. Egaa kana fakkaata hordoftoota kiyya. Kanaafuu jechuudhaan nutis jabaannee of ilaaluu qabna malee of dagachuu hin qabnu jechuudha. Yeroo tokko baay'isneet of dagachuu baay'isna jechuudhaan. Isaan barsiisan kunillee waan gaarii barsiisanii fuuldura taa'ee rabbicha heetuni gaariidha shaggaa sosobaarti mee dubartoota keechan mee maaluma isinii gooti isin warra arabdoota hin fuudhu saniin booda manumatti nama rakkisti sarraatinyuma rakkisti dubartoonni isaanii yoo heerumtellee maal abboo ijoollee wajjin gubanne innaante wajjin gubanne dhugaa isiniin jedha. Egaa turtii gaarii isiniif haa ta'ullee ishee gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna jabaadha.